qoramu yeroon kutaa saddeet qoramu hin kadhanne waldaa keessatti waaqayyo ene waaqayyo boor gaafa qormaata kana jalqabnu naan torbeen ni kadhanna jalqabne sun gaasin jedhe bakka waan ta'e fidiite iddoo deebii isheerra nuu buusi iddoo deebii isheerra nuu buusi milikkitatti nuu godha gowwummaa amma godhe waaqayyo hojii dhabe isoon dhugaati bar de mucaatu kutaa kudha lamatti kufe wajjeessuu dhaqe beektaa of ajjeessuu dhaqe jedhama jecha madhama kun malee qabatamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Of ajjeessuu dhaqee finnoo fudhatee mukarra ba'ee rarra'uudhaaf qopheeffatee mukarra tol ba'eetu of ajjeessuudhaaf innaan seexanni dhuftee maal ittiin jettise fakkaate. Namicha ittiin dhaayinaan nuti dhibaa akka keetii kanan barbaannu ati dhibaadhaatteef dhaggeeffata. Sigaleera ati dhibaadha. Dhibooftota nuti hin barbaannu nu warra sammuu qaban barbaanna. Nu warra sammuu qaban warra baratan barbaanna. Dhibooftota kee kanaaf waajjirri keenya guuteera. Kanaafuu deebi'iiti gali fayyaa duutee fayyumaa fi keetii homaa gatiin dhabiinii nuti si barbaannu. Sigaleera miti gummaa keenya keekii ani musliima ta'e isin jedhu islaama ta'e isin jedhu amantii makeetti jabaadha amantii makee irratti cimi garuu waa baruudhaaf xiyyeeffadha wallaahi laazim amantii makee kana hin quwadhu isuma irratti xiyyeeffadha ani islaama ta'e isin jedhu isuma irratti xiyyeeffadha dhugaa kana garuu understand godhu kamtu dhugaa jinniidha inni barsiifamaa turre anama kitaaba sadiin qaba nabii keenya bakka bajamaadhaaf yoo xiqqaate kitaaba 27 mana kooti qabaata kitaaba 27 borsaa tokko guutuun kitaabni sadiin achi keessa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallamitti horqa hiiraa keessatti kan quraana kenne jinniidha ni barsiisaan ture ani mataan gochuudha beektatiyyuu yoo dhuftee hirmaachaa turte karaa TikTok illee karaa iimollee jinniitu horqa hiiraa keessatti bara 600 yookaan immoo bara 500 kenne jechaan ture sigaleera amma dhufe keessa galee nagarreetti gaafa keessa galee arge garuu dhugaa kanatu naa gale dhaggeeffadhu amma fakkeenyaaf amma gaafa nutis warri as keessa dhalatanii guddasa gaafa ta'an waan san akkuma kanaa jedhu jechuudha isuma dhugaan siin jedha kanaaf yoo sii danda'ame keechaalchi uneetu minin dekone maawq dhugichi kam akka ta'e ila amantes amantaa wal barii isa kamii dhugaan isa kamii dharree mitiire raayyaa abbaa machaa isuma dhugaa siin jedha kanaaf nutamma yeroo baay'ee dogoggorri keenya dadhabbiin keenya hafuuratu na geggeessa hafuuratu na ceesisa hafuuratu karaa naa bana hafuuratu laga na ceesisa utuma nu ceesisee yoo hafuurri eessa kamitti iddoo kamitti nu daba sattee addaadhamu Amerikaa si hageessu Amerikaa rakkina caalu jira bar Kanaadaas deemu gungummaadha bar mee raajota warra kamtuu mee keeki raajota warra kamtuu baayibilii keessaa Yesuusis haa ta'u raajota warra kakuu moofaasa ta'u yoo dubbistee ta'e kitaaba eenyutu ilaa waaqayyo biyya Awustiraaliyaan sii kenne Kanaadaan sii kenne biyya akkasii si keessa lafa akkasii si keessa kan raajii dubbate hin jira dubbistee akka tasaa tani Yesuus raajummaa isaa keessatti yaa Yaaqoob ilaa biyya akkasii si kenna ilaa magaalaa akkasii si kenna ilaan ceeta jedheera hin jenne raajota totuun taane waaqayyo jalqaba Abrahaamfaatti Yaaqoobfaatti Isiyaaqfaatti qofaa isaanumatti dubbatedha Abrahaamiin iddoo akkasii si kenna Israa'elootaaf waaqayyo biyya Kana'aan biyya Heetotaa biyya Hamoorotaa siniifan kenna jedhe kan abdachiisetti hin galchine waaqayyo wangeelarra hin dubbisne Guru isa si dubbachuu isa si dubbis isuma nama si dubbis sammuu keetti dhufe dubbadhe na dhaggeeffadhu sitani baay'is no qoyna dhaggeeffadhu isa sana waaqayyo nyutti mee Abrahaam mataa isaatti mee maal jedhe Abrahaamitti yaa Abrahaam sanyii kee hin baay'is cirrachatti gadi bu'ee dhaq Baabilii keessatti cirracha kana maartee fixuu dandeessaa hin danda'u sanyii kee cirrachaan baay'is samii kana laal hin ilaale Abrahaam urjoota samii agartaa eeyyee sanyiin kee lakkootee fixuu dandeessaa hin danda'u sanyii kee akka urjoota kanaan baay'is
dhaggeeffadhu. Kun maal agarsiisa si fakkaate? Kun maal agarsiisa? Asitti Waaqayyo Yisihaaqiin immoo maal jedhe? Biyyuma Abrahaamiin biyyuma sana sii kennaa, Yisihaaqiin illee biyyuma kana sii kennaa. Israa'eliif immoo Waaqayyo yoom kakate? Dura kakate. Eenyuuf kakate? Sanyii isaaf Abrahaamiif kakate. Sanyiin kee iddoo akkasiitti rakkatu, iddoo akkasiitti akkas ka'u, waggoota akkasii booda garuu iddoo akkasiitti galuu jedhe. Sigaleera. Kan si dhibu immoo yoo dubbistee jiraatte seerota yoo dubbistee jiraatte biyya dhaqanitti illee boqonnaan arganne Israa'eloonni biyya dhaqanii galatti illee boqonnaan arganne. Biyya aannaniif dammaa jechuun bar aannaniif damma tochi jira si fakkaatanii biyya aannaniif damma baasutti singassaa gaafedhe dubbistee tooti agadumaatti biyya aannaniif damma baasutti galanii jirra. Dammatu jira aannantu jira. Fakkeenya jannata waaqarraati kan dubbatame iddoo sanatti malee lafa kanarra aannaniif dammi nama boqochiisu hin jiru sittani ba'a. Kan si dhibu Israa'eloonni macaafa qulqulluu keessatti biddeensi qaayiidha kan isaan nyaatanii lafa onarratti mannaan sun mannaa jechuun amma yeroon dhugaadha yeroon kiristaanummaa keessa ture namoonni ragaa naa ba'an jiru. Waaqayyo mannaa waaqarraa siin roobsa sabgaa jedhan Yesuus simin jedhaan hoggaan kiristaanummaa keessa jiru. Maaliif jedhame? Maaliif? Mannaan buddeena si qaayiidha. Mannaa bar yeroo suma yoo nyaatte malee dubbistee tamidee sirriitti kitaaba. Bushitee jennaan irraa amma mannaan sun buddeena si qaayiidha. Baay'ee fudhattee qabachuu hin dandeessu. Bushitee irraa amma waan ta'eef. Kanaaf namni Waaqayyo mannaa waaqarraa siif haaromsu jedha taanaan ameen hin jedhina tarrayyi. Waaqayyo ko hamoo jarri beelofnaanidha ko Waaqayyo mannaa kan roobseef biddeena dhabne otoo biyya sanatti duunee jiraanne jennaan ko Waaqayyo Museen gaafa kadhatu ko mannaa buusuu garuu immoo Waaqayyo hin ajaje bulchanii hin nyaanne Waaqayyo isaa wajjin jiraachuu akka baranii fi yoo bulchitanii bulchuu akka isaan hin qabnee fi gaafa immoo sanbata guddaa gaafa kabajamu sana immoo yoo buleeyyuu omaan taane garuu ajaja Waaqayyootiinidha kan ta'e hundiyyuu. Yoo bulee kan raamma'u isaan garuu fedha Waaqayyoo malee isa Waaqayyo dubbate malee waan walitti qabatanii fi raamma'e. Garuu immoo wanta guyyaa guyyaatti nyaatan Waaqayyo kenneef isaan garuu isa dhiisaniitu ajaja isaa dhiisaniitu jala raamma'e jechuudha. Garuu gaafa sanbataa sana kan boru guyyaa sanbataa hin hojjetamu waan ta'eef kan boru nyaatamu sana hin raammoofne jechuudha. Maaliif Waaqayyo akka isaan wajjin hin jiru akka beekaniif malee beela'anii waan turaniif Waaqayyo isaan wajjin ture suni Waaqayyo yeroo sana isaan geggeessaa ture sun Waaqayyo biraan faadha miti. Waaqayyo isaan geggeessaa ture sun Waaqayyo biraan faadha miti. Waaqayyo madha kan Abrahaamis kan Isaaqis kan Yaaqoobis. Seera uumamaa boqonnaa 15 keessatti Aggaarii mucaa Aggaarii Ishmaa'eelii Waaqayyo maal jedhee eebbise? Sanyii kee maalan godhanii eebbisu? Ishmaa'eeliin. Qoomee al tokko ammoo mi'uutiin qabadha. Qabbu'aa jira. Sossobadhu kottu. Aanaan garraamee koo. Rabbiitii maleen jiru karaan jannata insilaama ta'ii jannata argatta. Rabbiitii maleen jiru karaan jannata insilaama ta'ii jannata argatta. Insilaama ta'ii jannata argatta. Insilaama ta'ii jannata argatta. Rabbiitii maleen jiru karaan jannata insilaama ta'ii jannata argatta. Insilaama ta'ii jannata argatta. Dhaga'i lammii koo waa tokkoon sitti himaa. Rabbiitiin maleen jiru karaan jannata otoo musliiman ta'iin hin galtu jannata.